dargabtan hundi keessanuu kunuu akkuma gartan kan shamaraatiin illee akkeetti tana dhiyeessinee jirra. Warri agartee salaataaf illee akka warra salaatanii yeroo tokko tokko yaada akkasii kaasaa turtanii surree jalaan godhatanii shoortiidha. Shoortiidha shamaraatiin jechuudha. Kan shamaraatiin illee akkana tishertii keessaatiin illee akkanatti dhufee jira biyya koodha jira. Chaanaalii kiyya kana immoo sabiskiraayib godhaa, wantoota gara garaa laayik godhaa, walii geggeessaa asirraan wantoota barbaadan guutuu sirriitti argattan jechuudha. Waa baay'ee akkasiin qopheessinu ta'e jechuudha, waan barbaadan hunda siitu jechuudha. Kunoo kanaan illee tishertii illee hin qabna argaa jirtanii. Alaabaa waltajjii Muhammad Oromootiin margaatan jechuudha. Akkana jechuudha. Kanaan illee jira ifa barbaadan jechuudha. Asirratti illee ajawwee illee jira jechuudha. Kana alaabaa illee qabna. Alaabaa Oromoo magaalaa Gaandotte utubaa fannifachuuf mana keessatti bakka tokko hinjira kanaan illee qabna isin jedha. Immoo namni tokko waa wayii keessatti dhaamadhu naan jedhanii maal dhaaminaan jedhanii uffanni kuni uffata aadaa Arsiiti. Aadaa Arsiitii jechuudha. Kun kan aadaa Arsiiti. Inna uffata aadaa Arsii kanaafi uffanni kun kabaalee jettanii maa adda baaftanii jedhanii natti himanii maal jedhanii hiikkaan uffata kanaa kun hundinuu tokkuma baalee farsiin qabu bakka hundattuu uffatamaa garuu wanni gara isa godhu kana dubartii hin heerumnetu godhata ittiin bashannantii kunoo bakka takka ittiin fiigdii ittiin utaaltii jedhan kana umrii ijoolleetii hanga guddaatti isin godhatama jedhan malee kana qarree godhata Arsiitti adda bahee hin qabu kana qarree godhata qarree godhataa jedhan qarree godhatee ittiin utaaltii ittiin fiigdii bakkoota gara ittiin warra guutuu qabu እና baalee fi Arsii jedhee wanni adda sabaa sun jiru bakka hundattuu adeemudha jechuudha. Inna akkasitti godhatama malee kutaa sirriitti mul'isiif ilaalani warra dura ilaalee hin jirre warra dura ilaalee hin jirre kutattiin kan adda qoodamuu miti isiniin jedha. Immoo akkuma irratti ilaaltan kana jira akkasii viidiyoo kan wani jedha. Inna uffanni kama duraaniitii hadhamu wanni haaroon nu qabannee dhufnee tishertii. Tishertii fi kana isinitti mul'isuu fi tishertiilee fi kana isinitti mul'isuu jechuudha. Kanaan haaroo qabannee dhufnee jirra. Isin jaalalla ilmaan Oromoo viidiyoon kun laayikii 10,000 argate jechuudha. Uffata akka badhinaatti finnee dhufna isin jedha waan garaagaraa bakka isinii finna irratti gadi teennee dalayna wanni isin hordofuu dandeettanii peejii Abdii Koomeediitii fi yuutuubii kanaan uffata garaagaraa argachuuf asuma irratti hordoftan kallattiidhaan isin jedha. Orang pula kertoma aman deh, kalau deh kau tinggal situ saya jiran, cerita rahasia. Saya mata, karena, ya berarti sini tinggal sisa, aja lu jalan kawan. Ada lagi. Jauh dah so. Akkuma agartan kana jechuudha. Kanaan illee alaabaa adda bilisummaa uummata Oromoo asirraan illee odaa qabdi. Xiqqoo anaa kanatu qabdinna malee waan biraatii miti. Isin warri gaaddisitanii xiqqoo fuudhattan sirriitti isinitti taate jechuudha. Saayizii kiyyaan illee jirti an jajjareetumaan godhadhe. Kanaafuu akkanatti isiniif illee jirra bifa kanaan nagaafataa turtanii oolera. Istaayil isiniin jenna. Kana qabii xiqqoo turuun uffanni wanni hin jirre hin jiru jalleedha waa hundaan zach kach kataf goonee jira jechuudha. Hin jira kunuunsi akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Manni guuteera. Ollu guutee jira isiniif innaa. Kagamaa kana itti mul'isuu ajaa'iba bareedu kan. Alla akkana hoo qarree godhatamoo kan. Qarree godhatee wallaahi qarree godhata. Akkasii isiniin jenna finnee jirra. Leek shaayir meetti naa bilaa sabiskiraayib sheer laayik gochuun addunyaa waliin ga'aatii nuqunnama asumaan nu hordofa garanaan nu hordofan wanna isin barbaadan isiniif inna
isin biraan geenne isinin jedha isin jaaladha.